السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع أركفوني جرجرتو أبولي وقي هنوك جيسانيو أكمي جريني بدأ جرتو جتباتو. الحمد لله أنس نجت رئيس أكنا جتاكن عبدين كابا رمضان أكمي رمضان مال فكاتا ما شاء الله نرادي ما جرى في سمان كبجا نرادي ما جرى نياما تربان لما تجلي جرى تربان لما رايو دافين دي ما جرى جودا كناف إن شاء الله ربي نما إيدس كمجودان إتجاهو نهاتا سوسين إنجلا بلوغ كي هرّا فيديو تكون كواتي فيغر فيديو سنيتي أسو هنتارين إندورا orroonni maatii naaf taatanii like share gochuudhaan na bira dhaabbatanii na jajjabeessita hundumtuyyuu isin galateeffachuun barbaada raddiibii galatomaa isiniin jedha. Viidiyoo qabaadhee isiniifin dhufeen jira. Viidiyoon keessanoo kana fakkaata. Har'a nyaata tokko hojjechuun dhufa nyaata sanii soolii isin barsiisa. Orroonni maatii isin taane maatii naaf ta'uudhaan koomentii naaf haa hundagatinaadha. Akkuma argitan asitti baaqelaa asheetaa uffadhee jira. Kinooti asheetaa baaqelaa qopheeffadhee jira. Qooda irraa quncisee jira garuu qooda keessa hin jiru. Qooda quncisee fataffatee baasee jira. Asitti ammoo shabatti jedhama. Shabatti qopheeffadhee miicee kukkutee qopheeffadhee jira. Shabateedhama afaan arabiitiin ni beektanii. Asitti ammoo shunkurtii qopheeffadhee jira. Asitti ammoo ruuza waan nagaa qopheeffadhee jira. Akkuma argaa jirtanii akkanatti qopheeffadhee jira. Ruuza baaqelaa wajjin akkamitti baaqelaa asheetaa wajjin akkamitti akka hojjetamu kan wal barsiisnu ta'a. Asitti ammoo maajii qopheeffadhee jira. Firee afurii maajiidha. Maajii kana ammoo bishaan ho'aa kinoo qopheeffadhee jira. Isa keessatti naqan hanga inni bishaan kana bututee bishaanii wal fudhatutti jechuudha. Inni eegna qimaqimamii wanni jedhamu hin jiru. Qimaqimamii hin fayyadamu. Asitti jalqaba distii kenna qopheeffannee ergasii booda shunkurtii kennatti aanfanna. Ergasii booda zayitii fi shunkurtiin ankolaallaana. Ergasii booda immoo isa kanatti aanfanna. Booda baaqelaatti aanfanna. Akkasuma tartiibaan kan deemnu ta'a jechuudha. Garuu qimaqimamii hin fayyadamu. Qimaqimamii hin fayyadamu. Nyaata kanarratti qimaqimamii hin fayyadamu hin jiru. Maajii qofaadha malee. Kanaafuu ammas turtiin keessan hamma dhumaatitti nu wajjin haa ta'u. Like share subscribe gochuu hin dagatinaadha. Warroonni haaraa dhuftan ammoo koomentiin akka hin dagatinaa akka mana keessan dhufu. Kanaaf nyaata baay'ee bareedaadha. Baay'ee namatti tola. Asheetaa irraa nyaata akkamitti akka hojjechuu dandeenyu ruuza akkamii akka hojjechuu dandeenyu tan durallee hojjedhee jira. Yoonii argitan ta'e har'as itti deebi'ee hojjetaa jira. Baay'ee namatti tola. Baay'ee yeroo nyaattus baay'ee nama hawwata jechuudha. Kanaafuu ammas turtiin keessan hamma dhumaatitti na wajjin haa ta'u isiniin jechuun jaaladha. Obboleewwan kiyyaa kinoo distii qopheeffadhee jira. Distii keessatti zayitii qicaadha. Zayitii xiqqoosiitti cammarraa ani xiqqoosiitti baay'ifanna jechuudha. Zayitiin keenya distii waan ho'ee jiru dursa waan irra kaa'ee jiruuf shunkurtii keenya isa qopheeffanne sanii isa qopheeffanne isa fidee kan booda ni eegna hanga shunkurtii keenya ifa jijjiiratutti. Nyaanni kun dhugaa baay'ee bareedaadha. Baay'ee namatti tola. Baay'ee nama hawwata jechuudha. Hojjedhaatiin nyaata baaqelaa ruuza wajjin
shabat isa jedhamu Arabiitti ni beekani Arabtoonni yeroo baay'ee ni fayyadamtu waan ta'eef shabatii sanii fi baaqelaa maajii soogidda qimaaqimni takkaaleen barbaachisu jechuudha. Kana isa kana wajjin yoo hojjetanii dhugaa nyaata baay'ee bareedaadha. Ani dura hin beeku maatiin bira isa kana gosa baradhee jechuudha. Maatiin amma bira isa kanatti nyaata baay'ee namatti tolu gaafa dura akkam jedhee ilaalaa ture yeroo itti dhiyaadhee nyaadhee ilaalu garuu baay'ee natti tolu jechuudha. Baay'ee na hawwate nyaadhaadha. Lala dura gadhaatiin jedha ammallee turtii keessan wajjin haa ta'u. Obboleewwan kiyyaa dhiifamaa isin dagadhee itti naqe shabatii basalii shunkurtiitti naqadhee jira. Boonda dura argite shunkurtiin kiyya bifa jijjiiratee jennaan shabatii kiyya irraa itti aanfadhee jechuudha. Amma shabatiin kuni waliin dhoofna akka inni bifa jijjiiratu takkate jechuudha. Waliin dhoofna qimaaqimamiin barbaachisu waliin dhoofna erga jennee maajii bishaan keessatti naqanneessanii isa saffinee itti naqnaa jechuudha. Gommana biyya keenyaas yaadachiisa namoonni baay'een gommana biyya keenyaa gurraachessa yaadattanii qalbii akkasiin bannisin jechuun barbaadaas maanii gommana namatti fakkaata. Warroonni gommana akka malee jaalatan tarii qalbii cabuu dandeessanii dhugaa baay'ee das nama jedha nyaanni baay'ee mi'aayaadha. Duraanuu ilaalaan ture garam dubbiin jedhee inuma ilaalaa ture nyaata kana gaafa itti dhiyaadhee nyaachuu eegalu dhugaa baay'ee tokko nama hawwata baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Nyaata baay'ee filatamaadha dhugaa dubbachuu fi innaa kanaaf isinis akka hojjetatanii nyaattanii baaqelaa asheetaa gaafa biyya galtanitti murtanii rooza hojii hojjechuu murtanii nyaachuu dandeessan. Odeewwan biyyaa noo kana fakkaata isaa jijjiiramee jira dhiifaan bobbaara isa kana fakkaata jechuudha. Amma booda maalitti aanfanna baaqelaa asheetaa keenyatti aanfanna jechuudha. Asheetaa keenya isa qopheeffannee sanii irratti aanfanna jechuudha. Baay'ee namatti tola. Nyaataadha hojjedhaa nyaata laalaadha. Kanatti miksii goona. Miksii goona akkasii booda maajii keenya kan bishaan keessa qopheeffannee sanii isa itti aanfanna maajii keenya jechuudha. Kuni maajiidha. Hin butunne baay'ee kinoo bishaan wajjii as keessa hin butamu rakkoon qabu. Amma akkanatti hanga inni bilchaatutti qadaannee dhiisna. Ergasii booda bishaan keenya bishaan daffaa qopheeffannee bishaan daffaa keenya itti dabalannee erga bishaan daffaa keenya itti dabalannee booda erga bilchaatee isa argine bishaan daffaa keenya itti dabalanna. Erga bishaan daffaa itti dabalannee booda rooza keenya isa qopheeffannee sanii fidannee itti naqanna jechuudha. Ammallee turtiin keessan nu wajjin haa ta'u dhugaa nyaata baay'ee namatti toludha. Nyaata baay'ee mi'aawudha. Anu dura kana seene dhugaa hangam nyaachuu eegalee baay'ee natti tola. Baay'ee das nama jedha jechuudha. Salaaxaa hojii barbaaddee akkasumas labana yookaan zubaadii isa jennu roopha jedhama. Zubaadii Suudi Arabiyaatti zubaadii inni waamna. Garuu Imaaraatti ammoo laban akkil yookaan roopha jennee waamna jechuudha. Isa hojii yeroo nyaatte baay'ee tokko namatti tola. Baay'ee namatti tola yaani baay'ee nama gammachiisa yeroo nyaattus dassi jedha mi'aa jechuudha. Kanaaf gaafa biyya galleellee baaqelaan biyya keenyatti ni faca'a waan ta'eef asheetaa kana baaqelaa gogaa shiroo bichaa osoo hin taane asheetaa isaarraallee waa hedduu akka dalaguu dandeenyu ni baranna jechuudha. Asumarraayyuu kana bichaa osoo hin taane asheetaa kanarraa maal akka dalagamu nyaanni akkamii akka dalagamu boodallee inshaallah qabadhee isin dhufaanii dhugaa dubbachuudhaaf nyaata nuti amma biyya keenyatti asheetaa kana yookaan nyaachuma ashuuqii yookaan gochuudha yookaan shiroodhaan kan nuti beeknu jechuudha. Baaqelaan gogaanii
kallattii hedduu nyaata hedduu akka hojjetamus baay'ee bareedaa jira inshallah yeroo biraallee gadi fageenya qabadhe kan isiniif dhufuun ta'a jechuudha. Kanaafuu nyaanni kun baay'ee namatti tola. Gaafa biyya galtanis baaqelaa keessan dhattanii iddoo keessanii murattanii akka dalagattanii nyaattan abdiin qaba jechuudha. Amma gaafa galee isa shabat jedhamu kanallee yaada margaa mire niisu yeroo wanti nu sodaachise maatii horiin beelesitee arabaa galtee horiin beelesitee naan jedhinaa kan jedhu jilqosa shakkii malee yooma sanillee maan jedha ani dhiisu nyaanni wanna baay'ee mi'aayaa waan ta'eef hin dhiisu jechuun barbaada. Kanaaf obboleewwan kiyya ammallee turtiin keessa hamma dhumaatti nu wajjin haa ta'u isin jedha. Nu wajjin tura viidiyoo keenya hamma dhumaatti ilaalaa amma qadaada kootti qadaadattee tursiisaa jechuudha hanga inni bilchaatutti kanumatti bishaan osoo ittiin dabalin hafuura yookaan qilleensuu isaa qofaan akka bilchaatu godha. Ergasii booda irratti ammoo bishaan itti dabaladha jechuudha. Ammallee hamma dhumaa turtiin keessan nu wajjin haa ta'u isin jechuun jaaladha obboleewwan koo. Obboleewwan kiyyaa kinoo maashaallah bilchaatee jira amma. Bilchaatee jira baaqelaan keenya kinoo kana fakkaata. Amma ammoo roozii keenya qopheeffannee miiccanne san itti aanfanna jechuudha. Roozii keenya itti aanfanna. Roozii keenya itti aanfannee booda akkanatti garagalchinee miksii goone. Akkanatti miksii goone ergasii booda kanatti namatti tola. Dhugaa baay'ee namatti tola. Erga akkana miksii goone booda bishaan keenya dafaa qopheeffame sanii isa saffinnee itti dabalanna jechuudha. Bishaan keenya finnee itti dabalanna. Qimamii ittiin dabalamu jechuudha. Kun biratti isiniin jedhee qimamii barbaadu maajiidha kan barbaadu bishaan kiyya kan dafee fudhadhee naqadha jechuudha. Bishaan ala hasabsanii murteessaan nyaata keessa isa wajjin deema. Baay'ina nyaata keessanii sanirra hundaa'eeti jechuudha. Ilaalfanii bishaan baay'ee naquu qabdanii baay'een barbaadu. Maaliif roosni akkasiin jalaa waliin qabanne akkasii jalaa isin jalaa ajjiinaa yookaan xiintaan akka firfir jedhuu fi bishaan xiqqeessuu qabna jechuudha. Bishaan baay'isuu hin qabnu bareeda ta'e akka bilchaatuuf jechuudha. Maashaallah kinoo kana fakkaata. Baay'ee namatti tola jechuudha. Bishaan keenya akkanarraa ol taruu qabu. Kanatti gahaadha akkana xiqqoo mul'atuudhaaf taakinoo waluma qixa jechuudha. Akkanatti bilchaata jechuudha. Ammallee turtiin keessan hamma dhumaatitti nu wajjin haa ta'u isin jedha obboleewwan kiyya. Yoo bilchaatee yoo jedhee maal akka fakkaatus ka walitti deemnee waliin ilaalu ta'a. Hangasiif turtii keessan nu wajjin haa ta'u ammallee kinoo bilchaatu eegalee jira yaani. Baay'ee namatti tola nyaata baay'ee mi'aawaadha dhugaa baay'ee dasama jedha yeroo nyaatanis. Ammas turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. Maashaallah obboleewwan kiyyaa kinoo akkuma argitanii rooziin kiyya bilchaatee jira. Bilchaatee jira, xumuramee jira. Maashaallah nyaatamuudhaaf qophii xumuree jira jechuudha. Khalaasi kinoo yeroo bilchaate akkana jira. Maashaallah baay'ee namatti tola. Baay'ee das nama jedha. Hojjedhaadha nyaadhaa isiniin jedha obboleewwan kiyya. Baay'ee namatti tola dhugaa rabbi baay'ee mi'aaya. Nyaata baay'ee filatamaadha isiniin jedha obboleewwan kiyya. Rooziin kiyya kan har'aa xumuramee jira kana fakkaata isiniin jedha.
video kana like, share, subscribe gochuudhaan indigatinaa sinin jedha. Obboleewwan kiyya bilchaatee jira, xumuramee jira maashaallah. Kottaa nu biratti qaxartanilleedha. Olii qaxarra amma xumuree jira. Waan nu wajjin turtaniif hundumti keessanii galatoomaa. Video kana like, share gochuudhaan na bira dhaabbadhaan jajjabeessaa isiniin jedha. Hanga video biraa qabannee walitti deebinutti nagaan nuuf turaa. Isin jaaladhaa, isin kabajaa hundumti keessanii. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.